Here we go. Niha egal. Beellamni keenya yoomitti yookiis beellamni keenya yoomittidha jennee nama tokko afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne maal jennaa? Maal jechuu dandeenya? Beellamni keenyi yoomittidha jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu yoo barbaanne or namni ta'e wayii afaan Ingiliffaatiin yoo nu gaafachuu barbaanne salphaatti hubachuu kan dandeenyuuf maal jennaa afaan Ingiliffaatiin? Good. When is our appointment scheduled for? When is our appointment scheduled for? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Appointment kan jedhu kun beellamadha. Isaan kaan when scheduled kana fakkaatan yoomittidha beellama kan keessa jedhudha. So when is our appointment scheduled for? Gaafa jennu beellamni keenya yoomittidha. Beellamni keenya yoomittidha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Or namni ta'e when is our appointment scheduled for jedhee yoo nu gaafate maal jechaa jira jechuudha. Beellama keenya yoomitti akka beellamni nu gaafachaa jiraachuusaa salphaatti understand gochuu yookiis hubachuu ni dandeenya jechuudha. Understand. Maaliif barfatte? Maaliif barfatte? Maaliif dubatti hafte jennee nama tokkummaa afaan Ingiliffaatiin gaafachuu barbaanne learn kan jedhu kana fayyadamne how you learn jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif barfatte? Sababni kee maali? Maaliif dubatti hafte jechuu barbaanne how you learn jechuu dandeenya jechuudha. Geejjibatu hin jiru. Kanaafan barfadhe yookiis dubatti hafe jechuu barbaanne immoo geejjibatu hin jiru. Kanaafan barfadhe yookiis dubatti hafe jechuu barbaanne immoo maal jennaa? There was no taxi available. Taaksii yookiis geejjibatu transportationii hin jiru. Taaksiitu hin jiru. Kanaafan barfadhe jechuu barbaanne there was no taxi available jechuu dandeenya jechuudha. Kuni typing error'idha. Deetu hin taane there jedha jechuudha. There was no taxi available. No taxi at all jechuu dandeenya jechuudha. Give. Rakkoodha. Kun rakkoodha garuu akka irra hin deebi'amne jechuu barbaanne immoo that's frustrating. It will not happen again. That's frustrating. But it will not happen again. Jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuun ijeen rakkoodha nama dhiphisa waan nama dhiphisudha garuu akka irra hin deebine fooyyessi yookiis sirreessi jechuudha. That's frustrating. It will not happen again. Walgahiin yoomitti qabame? Walgahiin inni silaa beellama qaxaroo kan jennu sana jechuudha. Inni kun immoo walgahiin yoomitti qabame jechuu barbaanne immoo maal jechuu dandeenya? When is the meeting scheduled for? When the meeting scheduled for jechuu dandeenya jechuudha. When is the meeting scheduled for? Yoomitti qabame. Ifamasi question markidha kuni sis mallattoo gaaffiiti. When is the meeting scheduled for? Jechuun walgahiin yookiis wal argaan yoomittidha kan qabame yookiis kan beellamame jechaa jirra jechuudha. Kamisa dhufu natti fakkaata. Kamisa dhufaa jiru kana kamisa fuula keenya jiru natti fakkaata jechuu barbaanne I think it is next Thursday. I think it is next Thursday. I think it is next Thursday jechuu dandeenya jechuudha. I think it is next Thursday.
I think it is next Thursday jechuu dandeenya jechuudha. Kan isa dhufu natti fakkaata jechuu yoo barbaanne akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Good, great, great. Namoota hirmaatan ni beektaa? Namoota walgahii sana irratti hirmaatan ni beektaa? Jennee immoo nama tokko gaafachuu barbaanne maal jennaa? Do you know who will be attending? 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 Do you know who will be attending the meeting? Jechuu dandeenya jechuudha. Eenyutu hirmaatanii ni beektaa? Eenyutu hirmaataa ni beektaa? Jechuu yoo feene afaan Ingiliffaatiin do you know who will be attending the meeting? Or simply you can say that do you know who will be attending? Jechuu dandeenya jechuudha. Eeyyeen garee hundadhaa walitti qabaa keenyayyuu dabalatee namni hafu hin jiru. Garee hundadhaa eeyyeen nan beekaa garee hundadhaa walitti qabaa keenya dabalatee yookiis manaajira keenya dabalatee jechuu barbaanne the whole team including our manager. Yes, the whole team including our manager. The whole team will be attending the meeting including what? Our manager. Jechuu ni dandeenya jechuudha. So, eeyyeen garee hundadhaa walitti qabaa keenya dabalatee jechuu barbaanne kan ta'e that yes, the whole team including our manager jechuu dandeenya jechuudha. Akkas yookiis akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Waa'ee maaliiti ta'a? Walitti qabamni sun yookiis walgahiin sun maal inni laata? Waa'ee maaliiti? Waa'ee maaliiti ta'a jechuu barbaanne what will be the issue? Or what will be the style? Waa'ee maaliiti yookiin mata dureen isaa maal ta'a jechuu barbaanne what will be the agenda or what will be the issue? What will be the issue? Jechuu dandeenya jechuudha. What will be the issue? What will be the issue? What will be the issue? Or what will be the issue or the agendas? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Waa'ee piroojeektii sanaatti natti fakkaata. Waa'ee piroojeektii sanaatti yookiin kanaatti natti fakkaata jechuu barbaanne immoo ni beekna yoo ta'e jechuudha. Maal jechuu dandeenya? I think it will be about that project. Oh, I think that it will be about that project. I think it will be about that project. Jechuu ni dandeenya jechuudha. I think it will be about that project. It will be about that. It will be about that thing or it will be about the thing. Waan barbaanne iddoo kana galchuutiin already waa'ee project yookiis immoo waa'ee waan tokko qofa osoo hin taane ajandaa sana yookiis immoo issue sana ni beekna yoo ta'e I think it will be about that or about the waan barbaanne sana iddoo sana galchuutiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Interesting. Tole gaariidha jechuu barbaanne immoo okay, it's good or it's great. It's great. It's great. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Thank you. Thank you. See you again.